beeskisa bilbila irratti dhufee isin rakkisugaa yeroo takka beeskinni viidiyoo akka isin ilaaltanu isin giddisu yookaan immoo bilbila irratti dhufee isin cinqu karaa lama haala kamiin akka ofirraa cufuu dandeessan yookaan immoo akka inni bilbila irratti isin irratti dhumne ofirraa dhorkuu dandeessan isin agarsiisaa jira viidiyoo kana keessatti beeskifni karaa hedduu ani kennee namatti dhufu osoo bilbila fayyadamaa jirtanu bilbila keessan biizii godhaa jechuudha yeroo takka viidiyoo akka isin ilaaltan isin godha viidiyoo sekoondii 30 fa'i akka isin ilaaltaniif fixanu isin giddisiisaa jechuudha karaa appiitiin dhufuu danda'a garuu karaalee hedduutu jira karaalee beeskinni ittiin bilbila irratti dhufee nama rakkisu jechuudha kanaan dura tokko agarsiiseen ture hamma immoo kutaa lammaffaasaa karaalee beeskisa bilbila irratti dhufee nama rakkisu yookaan nama cinquu ofirraa cufuu dandeessan karaa sirrii ta'een ofirraa cufuu dandeessu viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffachuudhaan beeskisa bilbila irratti dhufee isin cinqu ofirraa dhorkuu dandeessu isiniin jedha haala kamiin akka ofirraa dhorkitan isin agarsiisa viidiyoo kana keessatti ni haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe godhaa isiniin jedha viidiyoo yeroo dhaggeeffachuu eegaltan viidiyoo akkasuma dhaggeeffataa laakii tuquudhaan godinyaa keessanii share godhaa viidiyoo kana yoo si danda'ame akka namoota hedduu bira ga'utti gaafii waan bilbilaa wal qabate waa barnootaa wal qabate irraa waa isiniin galloo jaata komanteetti gaafadhaa isiniin jedhee inni tokkoffaan karaa ittiin isin beeskisa ofirraa cufuu dandeessanuun Google Chrome irra seenuudhaan tokkoffaa waliin ilaallaa jechuudha inni guddaa isin beeskisa ofirraa dhaabuu dandeessan Google Chrome kana yookaan internet browserii itti fayyadamtanuudhaan baay'inaan kan inni beeskifni isinitti dhufee isin rakkisu karaa internet browserii yookaan immoo Google Chrome irra seentanii tuqaas sadii tuqxoo jechuudha tuqaas sadeen tuquudhaan siitingi bakka jedhe keessanii seentu siitingi irra geessanii ol xaa'uudhaan saayit siitingi bakka itti kaa'anii tuqxu saayit siitingi erga tuqxanii haala kanaan isinii fida inni isin asirraa sirreeffachuu qabdan kuukis bakka itti kaa'u tuquudhaan beeskifni keessatti dhufuu danda'u asirraan inni guddaan appiin hundi bilbila irratti gadi bu'ee jiru bilbila keessa irra appiin jiru beeskisa isinitti fida jechuudha yoo isin allow kuukis keessatti warra kaawwattan kanaafuu sa'a walaarraa kaaftanii isa sadaffaarra ni kaawwattu jechuudha block third party cookies bakka jedhu kanarra ni kaawwattu jechuudha cook jechuun daataadha appilikeeshinoota daataa keessan fayyadamanu kan isin heeyyamatti kennitan malee kanneen biroo akka jii daataa keessan hin fayyadamne beeskisa akka isinitti hin finne isinirraa dhorkaa jechuudha kun block all jechuun kaarfaffaa kun hunda isaa ofirraa dhorkuu dandeessu garuu isa sadeessaa kaarra kaawwachuudhaan asirratti beeskisa bilbila irratti dhufee isin rakkisu tokkoffaa ofirraa dhaabuu dandeessu jechuudha as keessaa osoo hin bahin inni ammallee ofirraa cufuu qabdan arsi bakka itti kaa'u tuquudhaan arsi kan erga tuqxanii kun oonii ta'e yoo jiraate beeskisa isinitti fida kanaafuu ofirraa oof gootu jechuudha yoo dhiqata oonii ta'e dhufee beeskisa bilbila irratti fidee isin waan cinquu yookaan immoo isin rakkisuuf ofirraa cuftu jechuudha haala kanaan jechuudha inni kabraa inni lammaffaa isin beeskisa bilbila irratti dhufee isin rakkisu ofirraa cufuu dandeessanu bilbila keessa irraa siitinga ni seentu bilbila irraa siitingi bakka jedhu seenuudhaan siitinga irra geessanii connection kan jedhe awwala irratti tuqxu awwala irra eega tuqxanii haala kanaan movie connection siitingi bakka itti kana yeroo takka irra gaseentu irra tuqxu jechuudha asirra eega tuqxanii privacy DNS bakka jedhu kana privacy DNS bakka jedhu kana tuquudhaan private dha jechuudha kun private DNS irra eega tuqxanii haala kanaa isinii baasaa automatic yeroo hayyuu jiraate beeskisa isinitti fiduu danda'a kun illee jechuudha kana irratti maalirra gootu isa sadaffaarra gootu isa sadaffaarra eega gootanii kaatanii private kan jedhu kun sadaffaarra eega gootanii barreeffama takka asirratti barreessitu barreeffamaan iskiriinii gubbaarratti amma isinii barreessu kana asirratti barreessitu jechuudha barreeffamaan asirratti ni kaa'u kana jechuudha barreeffama kana yoo asirratti barreessitan beeskifni isinitti dhufu jechuudha barreeffama kana haala kanaan ni barreessitu asirratti haala kanaan barreeffama asirratti isinii barreessa kana ni barreessitu jechuudha barreeffama kana yoo asirratti barreessan akka beeskifni isinitti hin dhufne isinirraa dhorkaa jechuudha eegaa barreessitanii kaatanii seef keettu tuquudhaan seefii gootu jechuudha kun beeskifni akka inni bilbila keessa irratti hin dhufne isinirraa dhorkaa jechuudha yoo seef gootan beeskifni bilbila keessa irratti dhufee isin hin rakkisu jechuudha kanaafuu siitingi inni lammaffaan asirraan beeskisa ofirraa cufuu dandeessu jechuudha kabraa karaalee itti beeskisa ofirraa cuftanu keessaa appilikeeshinoota baay'inaan isinitti fidu appilikeeshinii isin hin beekne fakkeenyaaf bilbila keessa yoo jiraate appii sana ilaaltanii ofirraa cufuu dandeessu yeroo takka appii geemii adda addaadha kan baay'inaan bilbila irratti beeskisa namatti fidu jechuudha kabraa appilikeeshinoonni gilleetti ni qabu beeskisa mataa isaanii isinitti fiduu danda'u yeroo isin seentanii inni kabraa beeskisa ofirraa cuftanuun appilikeeshinoota akka baay'inaan beeskisa isinitti fidu appii geemii adda addaa akka osoo isin hin beekin bilbila keessatti bu'ee jiruu fi
appilikeeshinii yeroo takka takka itti fayyadamuudhaatanii bilbila irratti daawunloodii godhattan keessa ni barbaaddu. Appilikeeshinii kana siitingii bilbilaa seenuudhaan yoo itti fayyadamaa hin jirre ni haqxu. Garuu yoo itti fayyadamaa jiraattan haa ta'u beeksisuma ilaaluudhaan itti fayyadamaa isin jira. Appilikeeshinii eessarraa yookaan isin argattan siitingii bilbilaa keessaa inni tokkoffaan bakka app siitingii yookaan immoo application jees ni baasuu danda'a. App siitingii kana keessa seenuudhaan yeroo ola xoftan appilikeeshinoota bilbila keessan keessa jiran hunda isinii baasaa jechuudha. Bakka siitingii kana app siitingii bakka jiru seentan appii bilbila keessaa qabdan hunda isinii baasaa. Achi keessaa irra tuquudhaan appii hin barbaadne appii itti fayyadamaa hin jirre ofirraa install gootu yookaan ni balleessitu isiniin jira. Inni karaan lammataa osoo isin hin beekin appiin gadi bu'ee yookaan namarraa dabarfattanii bilbila keessa taa'uudhaan beeksisa guddaa isinitti ergu faayil manaajerii kana keessa seenuudhaan ni agartu. Sanallee bakka faayilii kana bakka faayil my file bakka jedhu kaanii tuqxu. My file keessa tuqxanii appilikeeshinii namarraa dabarfattanii yookaan immoo osoo isin hin beekin karaa Google malee karaa biraatiin daawunloodii ta'ee jiru as keessaa isarraa eega isin argattanu asirratti gaa install files bakka jedhu kana bakka jedhu kana ni tuqxu yeroo takkaaf jechuudha. Amma anko asirratti appii ani kubbaatti ilaalu yookaan ka Yaasin TV kan jedhu kan bichatti kanin daawunloodii godhe karaa Google Play Store alatti kan gadi bu'ee jechuudha kun. Karaa biraa bakka daawunloodii jette kanaanis argachuu dandeessu. Isin argattu asirraa isin argattu jechuudha. Waan namarraa dabarfattanii bilbila keessan keessa jiru jechuudha. Waan sana gaayyoo ofirraa barbaaddan appii sanatti fayyadamaa jirtan namarraa dabarfattan yoo ta'e yookaan immoo hiyyama keessan alatti gabbu'ee akkasa jira yoo ta'e irra yeroo gadi qabdan haala kanaan dileetiin ganyellaa kaattiin dhufa dileet kayettu kaatuqun ofirraa balleessitu jechuudha. Appii itti fayyadamaa jirre ka ofiin gadi bu'ee bilbila keessa taa'uudhaan beeksisa isinitti agarsiisaa jiru jechuudha. Haala kanaan beeksisa bilbila irratti dhufee isin rakkisu ofirraa cufuu dandeessu. Haala kana ofirraa cufaatti fayyadamaa isiniin jira. Barnoota hedduu chaanaleen koo jila seenuwwan jala argattu Hussein Official jechuudhaan chaanaleen koo ni argattu. Chala walqabate baay'ee jira bakka playlist bakka yeroo kana yeroo seentan barnoota YouTube barnoota imo barnoota hojii online barnoota Gmail barnoota TikTok barnoota Facebook TV barnoota setting bilbila keessanii kan jiru kana as keessaa ni argattu jechuudha. Kabira bakka video jira akka bisaatti ta'uudhaan bakka video jira kana kaawwattan barnoota hedduu yookaan video hedduu achi argattu jala galaa irraa baradhaa akkaataa YouTube itti baratan akkaataa bilbila keessa itti fayyadamtanu. Barnoota hedduu jira galaa irraa baradhaa isiniin jedha. Akkasuma waa'ee social media irraa waa'ee akkaawuntii YouTube akkaawuntii bilbila keessan keessaa waan isin rakkise waan isin hin galle yoo jiraate komantiitti gaafii na gaafadhaa isiniifan haala kamiin akka fayyadamtan isiniifan deebsaa isiniin jira. Haala kanatti fayyadamaa viidiyoon irraa asumatti dhaabata. Barnoota kutattaan hanga walitti deemnutti nagaan tura laayikii fi sheerii sabskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Galatooma.